Abbaan Oromiyaan akka biyyaatti ijaaramtu jedhee falmu tokko calqaba irratti mootummaa duraan jiru san diigee mootummaa haaraa ijaarrachuutti irra jira jechaadha. Ihaadig irratti qabsaa'uufis kanan murteeffadhe hanga sanatti akkuma nama tokkootti malee Ihaadig akka sirnaatti isarratti qabsoo yeroo guutuu kennuudhaaf murteeffanneen ture. Fottoqanii biyya Oromiyaa jedhu ijaaruu keessattuu immoo kun abaa wajjin wal qabatee ka'a. Sagantaan ganamaa ka ture Oromiyaa Rippaabilika ijaaruudha. Gaafa sagantaa abaa'oo argu anaaf baay'ee mijataa ta'e arge. Maaliif mijataa ta'e? Hiree murteeffannaa saba Oromoo mirkaneessuudha, dhugeessuudha. Odoo carraan sun argame akka dhaabatitti isin bakka dhaabbattu. Kanan ani lallaba Oromiyaa Rippaabilikaa akka ijaarratu. Achuma irrattis ammas akkasitti amantaa? Akkasitti namana. Biyya walabaa ijaarrachuun immoo mirga. No, ani mirgaan qabu hin jenne ani. Oromiyaan hin fottoqa gaafa jedhamu Oromiyaan fottoqa moo saboota kaantu irraa fottoqa? Jala muree kanan sitti barbaadu mul'ata qabatteeti ni danda'ama jetteeti. Irratti wal mari'annee waliin jiraanna kan jedhu wajjin wal fakkaatan natti fakkaate kan dura bilisa taate ummanni bal'aan hin barbaadu fi ni barbaadaasa carraan laatameef ilaaluu qaba. Sabaaf sablammii 56 waan waldaan geessinuuf hin dhabna pirimisisiin jiru hin jiru. As if sovereignty kee isaan irratti akka waan kufu wayi walabummaa kee inni kun ikkoo kan ta'uu danda'u sammuu hacuucame keessa waan ba'uudha kun kan ta'uu danda'u baay'ee waa'ee Oromiyaa jechi impaayera Oromiyaatis godhachuu fayyiseen maal galma ga'uudhaaf moo waan muufatteef miseensa taate gaafa mana hidhaa Baardaar sana yakka koo malee waan nagaa dubbadhee araara dubbadhee afaan fincaan barmeeliin guutame duratti magaazana qorqorroon ijaarame tokko keessatti gaafa gatamnu akkam jirtu keessummoota keenya daawwattoota keenya keessummaa qabna keessummaan keenya har'aa Qondaala Abaa'ooti mee isaanumti akka of beeksisan carraa kennineefit san booda kara gaafii keenyatti deemna obbo Battee eenyu jennu mee Battee Urgeessaa Bulaan jedhama akkuma jette Qondaala Adda Bilisummaa Oromooti Qondaala siyaasaa ta'een hojjechaa jira. Kuni qofti gahaa muti kaa'amee duubatti deemnee bara 1983 eessa turte Battee? Ani kan aladhee guddadhe godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa ganda Baqalee kan jedhamu keessatti aladhee achumatti hanga kutaa 4 baradhee kutaa 5tti magaalaa Maqeettitti fufee 83 barataa kutaa 2 ture. Achuma Baqaleetti jechuudha ganda Baqaleetti 84 immoo kutaa 3 akkas barachaan ture 85 yeroo dhaabne bahee jedhu sana kutaa 5 barataa kutaa 5 ture. Kana maaliif asii kaasee bara 1983 Abaa'oon baay'ee beekamaadha ture keessatti Oromiyaa keessatti. Saniin dura namni baay'een beekuu danda'a keessattuu namni umuriin isaa guddaa ta'e namni siyaasaan dammaqee jiru garuu jiddu kala kana keessatti waa'een Abaa'oo yeroo sanii irra beekame jechuufan. Kanaaf yeroo san immoo Abaa'oo qofa odoo hin ta'in Abaa'oo wajjin warri beekaman illee namoota gurguddaatu jira. Warreen yeroo san Abaa'oo hoogganaa turan akka carraa ta'ee haa ta'us ogittiin haala adda addaatiin amma Abaa'oo wajjin jiran kana akkamitti ilaaltu? Warri amma keessattuu dargaggeeyyiin warri amma Abaa'oo hoogganaa jirtan kuni kan akkamitti ilaaltu maaltu addaan isin baase keessattuu amma fakkeenyaaf obbo Leencoo fudhachuu dandeenya Dr. Diimaa fudhachuu dandeenya lubbuun isaanii rabbi nama baraaruu Galaasaa Dilboollee yeroo san hoogganaa kan ture warreen kun hunduu baay'een isaanii har'a isin wajjin hin jirani yaadan jechuu kiyya maaliif kuni ta'e kanaaf bara 1983 kaase jechuudha. Ani akkuma dura sii kaase 83 ijoolleen ture. Baay'ee siyaasa nama hubachuu nama danda'u turre garuu akka ijoolleetti dabballeen Abaa'oo walgahii hoggaa godhu uummata hoggaa sochoosu afaan Oromootiin nu dubbisu itti gammadaa turre jechoota keenya tokko tokko hoggaa nu sirreessan inkaawuntarii akkasiitti kanan qabaachaa ture Oromoodha isaanii kan jedhu baay'ee uummanni jaalalaan laalu.
Lammatammoo hangafoonni keenya jiru warreen yeroo sana nu dursanarraa hangafoota piipillee warri ta'an hangafoota keenya maatii keessatti qe'ee keessatti namni yeroo sana kutaa 12 kutaa 9 ol ta'e bal'inaan ABO deeggaraa reediyoo caqasaa gaaddisa jala teenyee hoggaa isaan haasa'an hoggaa isaan wal falman nus akka ijoolleetti hoggaa isaan nu gorsan nageenya turre. Kanarra ka darbe siyaasa bal'aa maalidha ABO'n kaasoo akkamiitiif qabsaa maal yaadama kan jiru bal'inaan hin beeknu. Siyaasatti kanan madaqe yuunivarsiitii galeeti. Yuunivarsiitii gaafan galu akka carraa ijoollee wajjiniin wal qunnamnee hiriiruma irratti afaan Oromoo warra dubbataniin akka doormii tokko gallu faa wal fillee inni sun ijoolleen Oromoo mooraa yuunivarsiitii keessatti immoo ijaaramtee ishiitti bara kamii kuni? 93 jechuudha 93 akka Habashaa waggaa 10 booda gaafa ce'umsa waggaa 10 booda jechaadha bara 1983 tola. Yeroo sana barattoonni yuunivarsiitii gaatis beektaa barattoonni Oromoo tokkummaa wayii qabu turan. Barataa haaraa seenuu waan tokkoon hin gargaaru saayikooloojikaalee barnootaan hin gargaaru kana kanaan immoo doormirra deemanii walitti nu qabu turani. Sagantaa akka anaa dhufu wayitis hin qophaa'a achirrattis wal barraa akkas ta'a warreen waan kana abbummaan geggeessan baay'inaan hoogganoonni barattootaa kun karaa tokkoonis karaa biraatiinis hidhataa ABO warra qaban turani. Achiin booda anis akka carraa ta'ee waggaa 2 booda koree sana keessatti filatamee gara koree mooraa buleetinii machaaftuu lamne qindeessu sana kana keessatti qooda fudhadhee booda baransardiirii jiru sochiin machaaftuu lamaa sun alatee waa'ee Finfinnee asii achi deebisu. 95-96 jechuudha. 94 murtaa'ee 95-6 sochiin sun baay'ee jabaatee keessumattuu 96 asitti fincilli godhamee yuunivarsiitii adda addaattis ture nu biratti samma tokko ture sana keessa namoonni hidhaman turanii ijoollee hidhamte sanaaf dudubbachuu jalqabne sana keessa koree ta'uun 97 immoo guutummaan guututti bakka bu'aa yookaan dura taa'aa koree sanaa ta'ee 96 booda tajaajileera yeroo sana wal dhabbiin mooraa keessatti barattoota saba biraa wajjin uumamu sanarrattis mootummaa naannoo Oromiyaatiif noontaa naannoo Amaaraa wajjin haasaan goggodhamaa ture. Haasaa sana keessattis yeroo sana Yoosef Rattaa namni jedhamu pirezidaantii naannoo sanaa ture. Gaddoo Andargaachoo kun Yohaannis Bayaaloo kun biiroo waajjira pirezidaantii keessa hojjetu turanii isaanii wajjin qaaman waliin haasaa turre. So barattoonni Oromoo mooraa dhiisanii deemuuf yeroo ta'anitti. Yeroo san miseensa ABO taateer taate? Strictly yeroo sana kanan ta'e jechuun ni danda'ama. Hamma muuvimentii sana keessa gallu garuu simpataayizaruma turre malee addatti miseensa hin taane garuu sochii sana keessatti nan hidhame achumatti Baardaaritti. Baardaar yuunivarsiitiitti gaafa hidhamu ijoolleen daayireektilii miseensa ta'an dhufanii nu qunnamu turanii waa'ee keenyas dhaabaaf gabaasaa turanii. Dhaabnis karaa tokkos karaa biraatiin nu jajjabeessaa waan deeggaramnu nu gargaaraa ture. Moraalii sanaan gaafa mana hidhaatii baanu daayireektilii maadhee ABO keessatti erguu seenne. Almost ministeera tokko jechuu danda'ama gara ministeera tokkotti yeroo dhiyaatudha. Dhuma ministeera irratti baanee akka barumsa keenyatti deebi'uun taane malee yeroo sana complete dismissal nu kennamee ture. Jechi waggaa tokkoof ogeettiin ministeera tokkoof dubbatti haftee jechaadha. Nuuf eenyu jedhanii complete dismissal nu kennamee ture nurraa haqaniiti akka haaratti sochiin warra qindoominaa sun jabaatee ofe wantoonni nurratti murtaa'ee ture himannaadhaan akka yeroo dheeraa hidhamuu dandeenyutti nutti murtaa'ee ture. Lammatammoo barumsa irraas complete dismissal anaaf hiriyaakoo tokkoof kennamee ture warra kaan waggaa tokko waggaa lama adabamanii turani. Murtiin kun hunduu
riivarsi ta'ee nus barnootatti deebinee torbee lama yeroo hafu gara caamsaa 20 akkasii deebinee fidnee ijoollee wajjiniin akka eebbifamnu taane jechuudha bara sana malee haqamnee turre akka seeratitti sila. Garuu waggaa tokkos duubatti nafnee akkuma sana dura yeroodhuma eegameen barumsa kee fixxee baatee jechaadha. Sana dura yeroo biraa Yeroo sana dhaanamte moo akkam? Lakkiin dhaanamne aan akka carraa dura taa'aan ture ijoollee kana tasgabbeessaan ture. Moo akka itti naqabanis ijoollee hidhamtetu jira fireeshii warri turan amma tokko har'a waajjira muummicha ministeeratitti gorsaa natti fakkaata. Yeroo sana fireeshmaanii ture namni suni fedhii isaa malee. Na dura ani akka tasgabbeessatetti pirezidaantii Juunaddiin jira Oromiyaa irraa daggafee bulaafaa turani isaan natti bilbilu akka barattoota akkan tasgabbeessutti kanan hojjechaa ture. Ijoolleen humnaan poolisitti yaa'u. Oduma tasgabbeessaa jirtu yookiin immoo oduma qondaalota kana wajjin wal quunnamaa jirtu akkamitti hidhaa galuu dandeesse yoo dubbatu. Gaariidha. Aan jalqaba jeequmsi kun hoggaa ka'u ijoolleen tasgabbeesse. Dhukaasni banamee dhukaasa sana ijoolleen akka ijoolleen hin miidhamne. Yeroo sana abaa'oon manneen abaa'oo tasgabbeessuu irratti ergama fudhatammoo. Lakki manneen abaa'oon turre siin galle jechuudha. Manneen abaa'oon turre yeroo kana maalidha? Akka barataa yuunivarsiitiitti akka sochii barattoota Oromoo qindeessitoota koree saniiti. Koree sanaati ijoolleen na dhageessi. Ijoollee kanaan lakka biyya alagaatti hin duunu waraana hidhatee jirutti akaadhaan hin deemnu jedheen ijoollee dura kufee kadhadhee ijoollee tasgabbeessee gamutti galmatti galchee ijoolleen na dhageessee ulfaattuu narraa dhageessee torbee tokkoof waraanni federaalaa mooraa dhuunfatee barnoonni hin jiru. Ijoolleen immoo oodiitiriyeemii fuulduratti firaashii keenya naqannee bulaa hanga pirezidaantiin naannoo Oromiyaa dhufee dhimmicha tasgabbeessutti ijoollee tasgabbaasaan ture. Achiin booda pirezidaantichi akka waadaa isaatti hin dhufne bakka itti aanaasaa daggafee bulaa erge. Obbo Daggafeen gaafa dhufan nu dubbisanii ijoolleen baay'ee finciltee turte. Akka koreettittis nuti dubbataa turre ijoolleen duraan mootummaan keenya loluu hin qabnu finciluu hin qabnu jedhan amma walga'iitti hirmaatuu dhufan ijoolleen kun immoo kaleessa turte kan jedhu rukuttaa jalqabu. Yeroo kana waci ka'a. Yeroo kana Oromoo gidduutti fiigee dhufeetan dhiisaa jeen amma alagaa gidduutti wal loluun keenya nama kolfaan nu godha mootummaan keenya dhufee jira. Amma Oromoota walitti ka'ee nuun jedha haa galanii dhiisaa jeen.